Paaspoortii galmaa'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Akkamitti galmaa'uu dandeenya? Paaspoortiin immoo maaliif nu fayyada? Kan jedhu isinii kaasaa. Paaspoortii galmaa'uudhaaf dirqama wantoota sadii isin barbaachisa. Wantoonni sadan san maal fayyada? Tokko waraqaa eenyummaa kan gandaati. Inni lammataan waraqaa ragaa dhalootaati. Inni sadaffaan faayidaa mattaawoqiyaa yookiin immoo naashinaal ID'dha jechuudha. Isaan kana yoo qabaattan paaspoortii galmaa'uu hin dandeessu jechuudha. Paaspoortii maaliif nu fayyada jedhutti yoo deebine, paaspoortii jechuun waraqaa eenyummaa dijitaalaa jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Waraqaa eenyummaa keenya aanaa tokkorraa kan ittiin arganne yommuu ganda tokkorraa waraqaa eenyummaa tokko kan fudhanne yoo ta'e, waraqaa eenyummaa keenya sanii aanaa tokkorraa gara aanaa tokkootti jiraata aanaa tokko taane gara aanaa tokko dhaqne akkuma ittiin eenyummaan keenya beekamu yoo immoo aanaa tokkorraa gara godina tokkoo deemne godina tokkorraa gara ganda tokko godina tokkorraa gara godina tokko ittiin deemne akkuma waraqaa eenyummaa keenya saniin tajaajilamnu paaspoortii kanaan immoo biyya tokkorraa gara biyya tokkootti ittiin deemne biyya tokkorraa gara biyya tokkootti ittiin deebi'uun kan nu dandeenyu jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Waraqaan eenyummaa keenya sun aanaa tokko gara aanaa tokkootti akkuma ittiin deemnee tajaajilamnu paaspoortii kanaan immoo nuti lammummaa Itoophiyaa taanee yookiin immoo lammii Itoophiyaa taanee biyyoota ollaa yookiin immoo biyyoota bakkee biyyoota biroo kan ittiin deemnee ittiin tajaajilamnu jechuudha. Lammii Itoophiyaa ta'uu keenya san waan ibsuuf jechuudha. Kanaaf paaspoortii jechuun waraqaa eenyummaa dijitaalaa jechuudha. Paaspoortii kana immoo akkamitti galmaa'uu dandeenya kan jedhu wantoota sadan jalqaba isinii kaasisan wantoota sadan qabaachuun dirqama jechuudha. Maalidha innis? Tokko waraqaa eenyummaa kan gandaan isiniin jedhe san waraqaa eenyummaa kan ganda keessanii waraqaa eenyummaa kan akkaataa kanaan qabaachuun isinirra jiraata jechuudha. Inni lammaffaan immoo waraqaa ragaa dhalootaa jechuudha. Waraqaa ragaa dhalootaan akkamiidha? Waraqaa ragaa dhalootaa isa akka kanaadha jechuudha. Waraqaa ragaa dhalootaa kana gaafa baafattan chaappaa dudduuba isaarra jiru kana irratti rukuchiifachuu akka hin daganne jechuudha. Inni ilaallama. Kana gaafa gootan waraqaan eenyummaa keessan kun illee galmaa'uudhaaf gaafa galmooftanii kan yeroon isaa hin darbine ta'uu qabaata jechuudha. Infoormeeshinii waraqaa eenyummaa kanarra jiruu fi waraqaa ragaa dhalootaa kanarra jiru tokko ta'uu qaba jechuudha. San hin taane taanaan dogoggora qaba jechuudha. Dhaabbata immigireeshiniitti isin keessummeessanii jechuudha. Kanaaf si maal gootu guyyaan dhaloota keessanii jiinisaa barri dhaloota keessanii akkasuma immoo maqaan keessan maqaan abbaa keessanii maqaan akaakayyuu keessanii maqaan haadha keessanii infoormeeshinii isaanii yookiin odeeffannoon isaa wal fakkaachuu qabaata jechuudha. Kam wajjin waraqaan eenyummaa keessanii fi waraqaan ragaa dhalootaa jechuudha. Isaan kana akka hin dogoggorre. Sana malees faayidaa mattaawoqiyaa yookiin immoo naashinaal ID inni jedhamu isa akka kanaadha jechuudha. Naashinaal ID kanallee baafachuun dirqamaa isiniin jechuudha. Waraqaa naashinaal ID isa kanallee baafachuun dirqamaa jechuudha. Inni kunis akka dirqamaatti waan ta'eef wantoota kana sadan malee galmaa'uu hin dandeessan jechuudha. Wantoota kana sadan immoo gaafa xumurattan guyyaan barri dhalootaa jiini maal akkuma sila isinii kaase wal fakkaachuu qabaata jechuudha. Sana erga qabaattanii raawwattanii tajaajila paaspoortii kana kan guyyaa lamaas kan guyyaa shaniis akkasuma kan idilees argachuu hin dandeessu jechuudha. Gara paaspoortiitti yoo deebine paaspoortiin inni jalqabaa isa kana jechuudha. Paaspoortiin keenya inni jalqabaa isa kana jechuudha. Paaspoortiin isa kana jechuudha. Amma isa kanarraa gara e-paaspoortiitti jijjiirameera jechuudha. Paaspoortiin biyya keessatti kan hojjetamu yookiin immoo e-paaspoortiin kan biraadha jechuudha. Sanaan alatti paaspoortii kana onlaayiniidhaan akkamitti galmaa'uu wayya moo qaamaan dhaqnee galmaa'uu wayyaa kan jedhu otoo qaamaan dhaqxanii filatamaadha. Garuu yeroo qusachuudhaaf fageenyarra yoo jiraattan bakka tokko yoo jiraattan lafa fagoo deemtanii baasii garagaraaf saaxilamuurra karaa onlaayinii yoo galmooftanii hin gorfama. Sanaan ala garuu yoo dhiyoo jiraattan immoo naannoo yoo jiraattan immoo qaamaan dhiyaattaniillee nu birattis haa ta'u mana intarneetii yookiin immoo bakka itti galmeessuu danda'anitti illee galmaa'uu dandeessuun isiniin jedha. Paaspoortii kana gaafa ilaallu paaspoortiin kun kan fuula 32 qabuu fi kan fuula 64 qabutu jira jechuudha. Paaspoortiin kun sana keessa namoonni daldalaaf yeroo baay'ee gara biyya bakkeetti deemtan biyyoota gara biraa deemtan akka kootti kan isinitti himu
paaspoortii isa fuula 64 qabu san yoo fudhattan isinii wayyan jedha kan gorfamus yeroo baay'ee isadha. Garuu namoonni waggaatti al tokko yoo waggaa lamatti waggaa saditti akkas deddeebitan paaspoortii dhumanni fuula 32 qabu kun iyyuu gaadhan isin jedha. Inni kan biraa paaspoortiin inni ammaa kuni maaliin isa duraa sanirraa gargarii kan jedhu yeroo baay'ee namoonni nu gaafatu jechuudha. Paaspoortiin inni duraa kuni namoonni umuriin isaanii waggaa 25 ol ta'e waggaa 5 qabaachuudha inni duraanii. Inni ammaa kun garuu namoonni umuriin isaanii waggaa 25 ol ta'eef yeroon turtii yoo immoo yeroon itti expire ta'u turtii waggaa 10 waan qabuuf paaspoortii isa duraanii sanirra yeroon turtii isaallee waan dabaluuf paaspoortiin inni ammaa kun gaariidha jedheeti yaada. Gaariidhas. Kanaaf namoonni galmaa'uu barbaadan nu bira dhuftanii biiroo keenya qaamaan dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Bakki nuyi itti argamnu immoo Ashaameedaa Yatababbaruu Addaa fuulduraa mana suuraa Shaggariidha. Iddoo san dhuftanii tajaajila onlaayiniidhaan wal qabatu rakkoowwan paaspoortiiwwan odeeffannoo garaagaraa kan sin jalaa badee kan sin jalaa ciccite kan manca'e akkasuma infoormeeshinii garaagaraa dhimmoota paaspoortiidhaan wal qabatan irratti nu bira argachuu waan dandeessaniif qaamaanis dhuftanii galmaa'uu dandeessu. Fageenya irra warra jirtan immoo karaa onlaayiniidhaan chaanal teelegiraamii keenya jala gubbaa kanarra isinii godha. Achirra seentanii lakkoofsa bilbila keenya qabatanii karaa teelegiraamiidhaan wantoota amma kanaan dura isinitti hime kana nu erguudhaan galmaa'uu dandeessuun isiniin jedha. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo akkaataa kamitti paaspoortiin guutamuu akka danda'u isinii qabadhee waan hin dhufuuf isin immoo subscribe, like, share gochuudhaan nu cimsaa nu jajjabeessaan isiniin jedha. Galatoomaa hedduun isin jaalladha. Turtii gaarii qabaadhaa.